Yeroo gannaa ture halkan yeroo namni hundi karaarraa galan magaalaa Altoonitti sa'a 5:57tti halkan walakkaa CC kaameraa naannoo sanii gurbaa manarraa gad bahe tokko waraabde. Zambiila tokko harkaa qaba jaakeetaa koffiyyaa qabu uffatee deemsa isaa itti fufe. Namni tokkolleen hin beeku zambiila isaa san keessa waan jiru. Guyyaan hoggaa barihee gurbaa qoolii dalagu osoo dalagaa isaa hojjechaa jiru. Qoshaasha wali qabee bakka qoshaasha itti ganna qofoggaa jiru waan qoshaasha itti guuran san keessatti kophee fi huccuu dhiiga qabdu arge hoggaa sirri ilaaluu mataa namaa keessa jira. Taateewwan tahan keessaa kan akkaan nama rifachiisuu fi nama sodaachisu magaalaa Altoonitti kan uumame. Baga nagaan dhuftan kara chaanaala kanaa. Ganama haati mana intala isii deeyte michiyyoo isii ta'u waggaa 22 maqaan isii Liizaa Jaaniin kan ulfa 8 garaa qabdu halkan eedaa guutuu bilbiltee fi bilbila waan jalaa kaasuu dhabdeef laaluudhaaf deeyte. Hoggaa akkasitti hulaa bantee ol seente ni lallabde haati gandii itti darmatanii dhufan haadha lafa teessee boo'uu jirtu. Haati bilbila isii fuutee poolisa irra dawwaltee michiyyoo tiyya mataan isii irra hin jiru jetteen poolisni bootaa san dhufan. Qaama Liizaa kan mataan irra hin jirre lafarraa fuudhan. Liizaan magaaluma sani dhalattee guddatte ijoollummaa isiitirraa nama tasgabbaawaa suutee nama callisaa beeylada jaalatu. Ilmoo miskiina turte isiniif galee jira na fakkaata. Gurbaa tokko wajjii wal bartee wal jaalatanii heerumte. Isii waggaa 22 garaa goratte. Hedduu gammaddee qophii hedduu gorattee garaa qabaachuu isiitti hedduu gammaduu turte. Garuu gammachuu isii san jalatti waa tudoo isaa jira kan namni hin agarre. Gurbaan isiin garaa qabduuf kun gizee hunda adda bahanii walitti deebi'uudha jireenyi isaanii. Amata 2 wajjin jiraatan. Xiqqoo hoggaa nagayaa walitti qaban. Qabeettuma akka malee miidha. Namatti hoggaa himatte fayyaa hin qabdu lubbuutee jibbitee firraa biraa deem ja'aniin ni deemti ni sossoba ni deebisa. Guyyaa muraasa booda ammas ni tuma. Ilma namaa keessaa kophaa baate guyyaa hoggaa dalagaa dheeyxu. Isii fuulli madaa qoftii. Hogga kana maal taate ja'aniin saree mana kiyyaan na tumee jettiin. Isaanis beekuu turan akka isiin saree hin baanne jaarsa isii baantu. Taraa takka funyaan cabsa hoggota akka harka cabsa bikkuma inni miidhaa irra hin geessin hin agartu. Namni hoggaa gorsee biraa deem je'een ni jijjiirama jaalalatiyaatu jijjiira jechuu ni turte. Jijjiirama tokko hin qabu osuma akkana jiranii guyyaa 22 baatii juun. Tiyaandoorii Jaaniin gurbaa michiyyoo tana tumu. Manarraa deemee dawwaltee fi bilbila jalaa hin kaasu. Ummaa isirra dawwaltee ummii na dhiisee deemee bilbila na jalaa hin kaasu jetteen. Ummaan isiitis osoo sintumiyyoo kutee firraa dhiisi khayrii siif keessa jiraa jetteen. Isiinis lakkii ummaa yeroo ammaa tana addanuuf dhumatteen sahaa ifiin ajjeesa hunda kaniin je'eni na dhiisee deemee jetteen. Haatinis sossobuu eegalte isaaf jettee homaa if hin godhin ilmoo garaa qabduuf yaadi jetteen. Haati akka isiin homaa if hin gooneef sossobde wal dubbisuun isaanii hoggusii itti boodaaf. Halkanirraa sa'a 3tti akka deebi'e ummaa isiitiif himteef. Sa'a 3:11tti kaameraa waa waraabe isaan lachuuti harmana isaanii deebi'e. Yeroo xumuraa kan Liizaa miilaan deemtu arkuu isaaniiti. Hoggaa mana seenanii xiqqoo dhaabbatan ollaa waan dhagahan wallaluu waltumuu fi iyyansa dheeraa sagalee xiqqaachaa dhufte achi booda calca'an. Ollaan alhamdulillah jaaniitu ofirraa rafan. Akkaan durarratti isiniif hime san halkanirraa sa'a 5 muraasa irratti kaameraarra mul'ate sanitti isaa zambiilaan deemu zambiila keessa mataa Liizaa jira. Hin deebine achumaan deeme yeroo muraasa booda mana ummaa isaa dhaqee dhiqatee rifeensa isaa kan amata 2 guutuu firraa hin haanne ja'an. Firraa ciree ni ajaa'iba warri ammaas isaa ID isaatii fi baasaboora isaa fudhate. Maaltu jira ja'aniin hin deebisneef toora asiree kana manarraa bahe poolisni hoggaa CC kaameraa argan. Namtichi kun akka isa ta'e baran. Mana warra isaa dhaqan warri hin agarre nuti ja'aniin. Mana fattashanii rifeensa firraa ciree fi huccuu firraa jijjiire argan. Akka isa ta'e mirkaneeffatanii isaa baafachuu jiru bikka biraatti qaban. Maqaa isaa himuu dide mana hidhaa geessan. Aaree lolee an humaa hin balleessine nama seetansanii miti jeen. Poolisnis beekanii jiran waa'ee Liizaa hoggaa gaafatan ni kaadee mana murtii geessan.
sababa malee haadhaa fi ilmoo isii ta hin dhalatin akka ajjeese. Ammaasillee akka qaama isii ciccire himan. Manni murtii akka fayyaa hin qabnee fi itti murteessuu hin dandeenye dabarsan isbitaala nama sammuu fayyaa hin qabneetti hidhan. Yeroo muraasa booda achitti wallaanamee akka fayyaa qabuu fi beekaa akka akkana godhatu himan. Manni murtii waggaa 60 itti murteesse. Ummaan Liizaa akkana jette bakka siif hin taane itti gammachuu hin qabne hin jiraatin. Namni yoo taraa takka siif kakate siin ajjeesa jee bakka sanarraa fagaadhu namni san dhugumaan si ajjeesa. Illaa hanga asii wajji turtan galatoomaa.